jira jirtu hordoftoota YouTube channel kiyyaa kam jirtu nagaa keessanii anaaf kokuun baay'ee nagaa keenya hay jedhin mam hay jedhin ka asleeli mama kamera hay dittu baga dilaatan jedhin harrachuudha nama takkaa dhufeen beeknetu nama yeroo jalqabaatiif dhufutu kakuu ilaaluu dhufa firoota jiraa keessa maatii jiraa keessa jechuudha kakuu dubbisuudhaaf harragana ergishin alatteeti nama dhufutu jira waan ta'eef harra kakuu akka addaatti miidhaskee babbareechee tanan eegaa jedheen uffatoota sasheen dura uffattu irraa yaasee amma bareeddu tokko godhee tanan ishee lafa kaachuu durayyuu baay'ee bareedduudha mucaan keessan jechuudha kanaaf na yooka kunni akka kanatti argamte anatu dinqisiifatamaa jechuudha haati mucaanii bareedduudha jedhama tokko haati illee seeraan qabatteetti uffannaa seeraan uffatteetti man qulqullina seeraan qulqulleessamteetti jedhama ka jarri namoota magaalaa waan ta'aniif Finfinnee makanaa keessadha garuu reef ganaadha kan isaanii dhufanii siniin jedha baay'ee garuu Finfinnee ma haajiraatan iyyuu malee Finfinnee maillee haajiraatan iyyuu malee Finfinnee keessan turre bakka biraa kan isaan turan garuu jireenyi isaanii Finfinneedha ture siniin jedha nyarra bakka biraatii dhufanii achumaan kakuu dubbisuu hintala jiraa shee alattee shee aaree fi mucaa godhate jedhanii eebbisuu dubbisuu dhufna jedha waan ta'eef tokko biyya biraatii Itoophiyaadha alarraatti kan dhufanii lammatammoo durumayyuu jireenyi isaanii Finfinneedha kanaaf kakuu smartii godhee tanan eegaa jechuudha kanaaf wayyoota darsa sanarraa baaseera baay'ee uffanni biyya kana jechuudha uffatoonni biyya kana baay'eensa darsadha uffata kana fakkeenyaaf qamisii ishee kana jechuudha dhugaa waaqaasii miti kan bitan namatu fideef Dubaay jechuudha uffata kana tokkollee baay'ee uffachuu hin dandeessu sallee baay'ee gabaabaadha garuu beektu si nama kana fideef jechuudha warqii yeroo dhufte warqitu fideefi dhufe baay'ee bareeda uffatichi jechuudha dhugaa qamisiidha akka argitamte kaku haa jedhi na kwa suuta jedhe baay'ee suuta jedhe tinese sifila tinesenidha Yau baay'ee gadi qabeen filut innesee moo fistula. Karra ko nama kan biraatu fakkeessummaatu fayyama. Tokko yoo focoree taatee yoo dhiyaatti maal kuni maali haati manaasaa jedhu na tuffatu kanaaf tuffatamuu immoo qabu keessattuu dubartiin jechuudha fira irsaa biratti sirriitti fudhatama argachuudhaaf mana shitti cimtuu ta'uu qabdi ijoollee shi seeraan qabachuu qabdi mana shitti baay'ee cimtuu ta'uu qabdi ijoollee shi seeraan qabachuu qabdi kana achitti isa firasaa jaalladhu firasaa maal godhi isa dhiisaas dhugaa fira irsaa maal godhi isa jedhan sana dhiisa gaarii miti jechuudha garuu dubartiin tokko mana shitti cimtuu haa taatu ijoollee shitti cimtuu haa taatu kana alatti bakka hin kabajamtee jiraatti isheen cimtuudha mana shitti cimtuudha ijoollee shirratti cimtuudha jedhaniitu maa gochuu hin danda'amu jechuudha na abbaa manaas jechuudha yoodhuma waa'eedhuma keessaniif illee wanti kan biraa dubbatame cimina keessan beeka ijoollee akka itti kunuunsan beeka waan ta'eef Uma dubbii jaraan dhaga'u jechuudha. Mama. Waan ani ko hin fille. Maali mama matate?
ijoolleen haadhu kuusaa dhiisus garuu mataa akka namni qabatu barbaadu ijoolleen. Ijoollee durbaa miidhagsuun garuu baay'ee namatti tola dhugaa waaqa. Ani amma kakuun guddattee harka qabadhee gizee yeroo deemu yeroo sana baay'ee hawwaan jira dhugaa. Namallee bareechiti ka. Qoy. Qoy hordoftoota fuulduratti boo'iin gamoo. Bakka. Step. Go Bozi. Yeroo bareedu akkatti isaan si ilaalan jechuudha. Si ilaalu, si daawwatu, kakuu bareedu sin jedhu. Baay'ee rifeensi ishee kakuun ofiidhuma isaa akkanumatti guddataara. Qibaatii kana qofaa yeroo hundumaa kana itti dibuuf gaariidha. Namni jennaan isa qofa itti dibaa fi qibaatichi dhuguma'u gaariidha. Silala rubar si daawwachaa mama. Argitanii utuma isheen boosuu sirreessee fi isayyuu kaameeraa keessatti immoo of ilaalti. Of ilaalime itti umbilaalime maako akkama gaada baleedeta Qoy maamiltoonni keenya kakuu bareedu yeroo jedhan komantii isaanii ilaalla. Na haala kanaanii dubartiin of kabachiisuu ni dandeessi jechuudha. Mana ishii keessatti abbaa manaa ishii qabattee ijoollee ishii qabachuudhaani akkasumas qulqullina garaagaraa ishiitiin sirriitti dhageettii qabaachuu ni dandeessi jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha maatiin abbaa manaa ofii nama tuffachuu danda'u. Kallattii garaagaraatiin jechuudha. Ilaalcha garaagaraatiin tuffachuu danda'u. Hojii ishii ilaalanii tuffachuu danda'u. Waan ishiin gootu ilaalanii tuffachuu danda'u. Akkaataatti isheen ijoollee qabattu ilaalanii tuffachuu danda'u. Bakka. Kanaafi of kabachiisuudhaaf jechuudha tuffatamuu jalaa bahuudhaaf inni guddaan mana ofii qabachuudha, ijoollee ofii qabachuudha, seera qabeessaan jechuudha. Saaboodaga haati manaasaa amma faranjiidha jedhu faranjiidha. Isheen baay'ee gaariidha. Ijoollee akkatti qabattu, akkatti mana kunuunsitu, akkatti jedhanii waan hundumaa dharragaa namaa bahuun suniin jedha. Kakunis haala kanaan qamisii ishii uffattee miidhagdee jirti siniin jedha. Komentii keessan godhaa, laayikii babbareedaa godhaaf siniin jedha kakuudhaa fi kanaaf sinillee of gattuu ta'uun gaarii miti. Yeroo baay'ee dubartoonni of gattuu ta'aniitu firoonni dhirsaa tuffachuu danda'u. Namoonni illee tuffachuu danda'u mana isaanii keessa seeraan qabachuu waan dandeenyeef, ijoollee waan qulqulleessuu hin dandeenyeef, ijoolleedhuma jechuudha. Ijoollee baay'ee ijoollee kan miidhessu maalidha? Qabannaa fi uffannaatu bareedduu godha. Qabannaa fi uffannaan ijoolleedhuma bareedduu namaa taasisaa jechuudha. Sirriitti uffannaa itti uffisanii karaa faallee yeroo deeman bakka tokko fa'aa yeroo deemanii namniyyuu akkanumatti ilaaleetti tolti nama harkaa fuudheellee namaa baata. Bakka akkanumatti jechuudha. Garuu waan ta'een akkasuma ilaalaniitu badaa dhimma hin qabaatan. Ishee pirootokoolii ishee eegame sirriitti garuu abbuma fe'eetu karaa irratti makiinaa maalii taaksii bakka garaagaraa bakka sagadaa garaagaraa cherchi garaagaraatti illee nama harkaa fuudhanii baasu.
فيديو كينيا خرّا كان فكاتا سنين جدا أنا فككوني حالا كاناني فيديو عجائبة فيديو بريدو دلق نجرا لايكي نوغوشو هندقاتينا سنين جنا. ciao ciao.